Yesuus Kiristoos yeroo lafarra deddeebi'aa ture surree moo qamisii qaadaa ture? namni yeroo Isa san keessa isa illee argee eebbifamaadha. Namni yeroo san isa argee yeroo gooftaa Yesuus Kiristoos lafarra deddeebi'u suuraa isa kaase hin jiru. Kanaaf namni suuraa isa kaasee gooftaan Yesuus isa kana jedhee suuraa yeroo saniif lafa kaasee lafa isa kaa'ee hin jiru. Gooftaan Yesuus suuraa hin qabu. Ustaazawwan itti fufaa isheen tokko itti fufaa ilaalaa itti fufaa nama tolta kana bilbila dhiifama itti fufaa isheen nufa hojiitti jira. Yohaannis Naamusaan dubbadha. Naamusaan isinirraa barachuun barbaada waan ta'eef isinirraa barachuun barbaada. Naamusaan natti dubbadha. Okay. Ni jira ni beeku gariidhaaf yoo taate malee ni jira. Ni jira. Fannoo Yesuus. Ay, amdiina bama. Okay. Fannoo Yesuus bukkees baatii isaa. Haati isaa. Qoy si dubbisaa qoy. Banadhume huccuu nufanne huccuu Yesuus qulla deemuu ture moo huccuu uffatee deemuu ture? Isa siin jedhee Yesuus qullaa deema osoo hin taane innooyyuu suura Maal uffata siin jedhan? Maalis uffata siin jedhan? Maal uffata? Akka khayyaa kana uffatamu, suufa karabaatta uffatamu, qumxa uffatamu, maalee uffata? Maal uffata? Inni uffatu gogaa uffata, gogaa. namni dubbisaame suuraa Abu Mu'aaz bakka isaan dubbisaame yoo dhaqamaa jiraate. Faan gartee fannoo Yesuus bukkettis haati isaa obboleettiin haadha isaa Maariyaam haati mana Qilophaa Maariyaam isheen Magdalaas in dhaabbatu turan. Yesuus yeroo sanitti haadha isaa bartuu isa inni jaallates ishee bukkee utuu dhaabbatu arge. Haadha isaatiin haadha koo ajaa'iba ilma kee jedhe. Ergasii bartuu sanaan immoo ilaa haadha kee jedhee bartichi yeroo sanaa jalqabee gara mana ofii isaatti ishee fudhate. maarree Dhaabbatu kaa. Maarree maali? Yesuus amma wanti hundinuu fiixaan ba'uu isaa beekee dubbii macaafaa fiixaan baasuudhaaf naan dheebodhe jedhe. Qodaan daadhiin waynii dhangagga'aan keessa guute tokko achi hin dhaabbata ture. Daadhii dhangagga'aa sanaas waan akka cumaa buqqee hadhaa'aa isa bishaan Wajjin maal jettu Ustaad? Digdami sadii nan dubbisaa natti hima. Nan dubbisaa Okay. natti hima. ayya dubbisi. Eessarratti? 22 dubbisi. 22 raa dubbisi. 23 dubbisi. Eshi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nan dubbisaa akkas jedha. Yesuusin erga fannisanii warri loltuu wayyaa isaa fudhatanii tokkoon tokkoon akka isaan ga'utti iddoo afuritti hiratan. Kittaan isaa garuu olii hamma gadiitti tokkichaan bu'e malee hodhaa hin qabu ture. Kanaafis koottaa kittaa kana hin tarsafannu. Ameen, ameen. Yesuus gooftaadha. Ha? Eshi. Eeyyee. Atitti gadi ga'u uffata Yesuus. Surreen uffatu waan biraan uffatu. Ana Olii kanaa kee kana kana kaatitti kun kan gadi ga'u ka akka Abu Mu'aaz kana. Abu Mu'aaz ka atitti mul'isa. Dhahaa tokkichaan Kunoo. ka gadi ga'u kana ka akkana kana uffata Yesuus.
Namni hargee suuraa kaasee hin jiru barreeffamni immoo dubbateera. Wangeela kee argee. Okay. Weel lakkoon qabu. Garuu Waakas. Barreeffamni dubbatee jira kanaafuu Yesuus abbaa qamisa godhaa. dhufannee Garuu suuraan amma namoonni dubbatu kijibaadha. walii gadi hin deeman kun ani laa waan siin jedhe dhageessaa. Suuraan olii gadi deemu kun Iyyasuus miti dhibbaan dhibbatti. Abumaas haasofsiisaa amma khalaas yoo safaraan deemtee jiraata. Haasofsiisaa abumaas sagaleen kee hin jiru. Gani waan jedhe suuraan raasawutti hin jirru. Yeroo isin Allah hadheettanii suuraa fiddanis hin amannu. Suuraan deengada namni bocee guugulii keessa kaa'e. Wanni guugulii keessa guute kun Yesuus jenneen amannu. Isintu baay'een keessan fudhatee Yesuus jettan yoo ijoolleen olii garagalchite Yesuus keenya jettan. Walii gallee waan irraa haasa'u jirutti bifa. Amma kanarraa haasa'utti hin jiru bifa foon kanarraa haasa'utti hin jiru Yesuusii miti kun faranjiidha. Uffanni inni uffate kan akkam uffate suufa uffata moo kofa uffata? Isa kana akkasii namni arginu suuraa kaase. Bakki amma dubbisne kun warri wangeellee amma dubbate kun uffata akkam uffataa jedhe. Uffata dhaa tokkoon jedha. Dhaa tokko qabaa Dhahaa tokkoon uffata dhahaa tokkoon kan asirraa uffanni dhahaa tokkoon dhahaa tokkooti moo kadhaa tokkooti miti? Jalarraa ilaa gubbatti gad. Dhaa tokko. Miti? Maali reesla? Kanaaf Iyyasuus uffata kana uffate yeroo lafarra deddeebi'aa ture. Eeyyee kam uffate? Namni harga hin jiru kaa. Kuna wangeela kee jechuu jira bar. Amma dubbisne ganni maal taate? Suuraa isaa bira kutu suuraa si gaafachuutti hin jiru. Maal fakkaataa adii moo gurraacha Iyyasuus hin gaafan. Uffatanii uffataman uffatu Iyyasuus. Uffata in uffata ani immoo gaafiin korratti. No sanime yochuun walii galla ganni teenya abshir uffanni uffatu kan akkami bakka amma dubbiste maqaa Iyyasuus hin jettee dubbiste kun 22 Yohaannis 19:22 irraa dubbiste itti deebime. Maal hin barbaadan Iyyasuus jiraata. Itti deebi uffata. Eeshi maqaa Iyyasuus nan dubbisa. Iyyasuusin erga fannisanii warri loltu wayyaa isaa fudhatanii tokkoon akka isaan ga'utti iddoo wayaa eenyu fudhatan? Wayaa eenyu fudhatanii qoddatan? Wayyaa Iyyasuus fudhatanii. Wayaa qaba moo qabu Iyyasuus? Wayyaa qaba ka? Goobas ameen qullaan deemu ameen anillee wayaa qaba wayaa akkami eeyyee itti fufi amma wayaan isaan jiratan san kan akkami? Eeyyee wayyaa dhahaa tokkoon dhahame san uffata. Huccuu dhahaa tokkoon dhahame tan akkamiin beeytame? Ani beeko huccuu kanuma ka huccuun dhahan tokko gubbarra ilaa jalatti huccuu gartee qaawni jidduutti gartee waa hin qabne miilatti kurukutii eenyu ture guutumatti akkanatti gubbaatti kaayyatan jechuudha. Kana. Biyya Arabaatitti uffata akkam uffatan mee? Biyyuma Arabaatitti uffata akkam uffatan? Arabaa fi Yesuus maaltu walitti fide? Eeshiyaadha ka biyya Arabaati Falasxiinii bar. Filisteeni dhaka Filisteeni fi Yesuus biyya Eeshiyaa bar uffanni isaan uffatan sani anyway uffata dhahaa tokko gubbaarraa ilaa gadiitti kan kofoon uffatu karabaattaan uffatu maaliyaa kana teeraa uffatee xuuxmaacha kana xuucha jechuun kan walaa hin deemu. Abu Said eebbifamii ani waa'ee uffata gaafachaa jiru. Siigale uffata koo uffatu waaqayyoon kan kee uffata koo uffatu. Ati kun surree uffatu fakkeenyaaf. Surreen jedhu kaa surreen hin uffadha Yesuus surree uffata. Yaa? Surree uffata Yesuus. Waa'ee uffataa isa ati dubbatte irrattanii maaliif waa'ee uffataa dubbatte? Ani inni irratti dubbadhee waan jedhe dhaloota uffata jechuun isintu maarree jechuun namootni uffataa fi eenyu kan inni uffatu akkanaa Yesuus akkanaa miti jettee dubbatte. Nuti suuraa Yesuus hin amannu uffata akka uffatu kun wangeela kee dubbatee jechuudha. Ila bakka kanatti namoonni baay'een isaanii isin biraas dadhaboonni jiru amantii da'uu kan godhatan nu biraa illee jiru. Kanarratti ani kanan dubbatu suuraa isin fiddan irratti maaliif ijoolleen musliima mana koo dhufanii waan isaan dubbachaa suuraa mee akkeettu Iyyasuus suuraa hin qabuun jedhan namni yeroo san jiraate nuti suuraa qaban jenne jechuun isintu kiristaano warri gartee suuraa kana bocee guugilii keessa guru kiristaanuma faranjiiti nuu miti maanuu gonu komatta gifti ta'e nuti suuraa hin qabnu nuti suuraan Kiristoos hin qabnu afuura qoy diboona fiddan wanta san akkas godhe bira kooti akkasii suuraa qabdanii jedhe guugilli faranjii isinitti guure faranjiin kiristaana islaamaa miti warri isinitti guure Yesuus jedhanii. Jesus deem guugilii seeni Jesus jedhiiti Muhammad jedhii barreessime suuruu Muhammad meessi yaa fidu hin fidu hin jiru. Muhammad hin duune kaa Muhammad biyya lafaa hin duune kaa Yesuus biyya lafaa duune. Ganni waa'ee du'an jedhe akkini jedhe Google keessatti yoo Yesuus jette suuraa Yesuusiif deemosiif fidu Yesuus jedhe. Naaf fida maaliif akka inni naaf fidu beektaa? Hayyee okay Muhammad jettee siif fida Muhammad
Muhammad hin jiru ka galmee addunyaa irra yuun jiru ka Waan siin Yesuus jedhe Google keessa suuraa na dhaggeeffadhu ganni teenya suuta jedhe ka bona moo ganna sibiraan beekone kana kanatti ogutu. Waan jedhe Google keessa Muhammad jettee yoo barreessite Google suuraa Muhammad jedhee sii fida. Muhammad hin jiru ka jiraatu malee fidaa Yesuus Aboosan sin gaafanne obboleettii ta'u ni jira moo hin jiru ni fidaa hin jedhe Muhammad jedhee suuraa Muhammad gas siyaasa gurraachaa fi adii. kanaafuu inni seenaan qabuun nuyyuu hin jiru siin jedhe bara. Waan siin jedhe ni fida moo fidu Googlein siin jedhe dura goobasi. Okay goobasi. Waaqayyoo kan kee Yesuus kan kee Googlein kee gayyaasa moo si gadi yaa suuraa isaa. Infida. Goobasi. Waaqayyoo keetiif Yesuus keetiif misan kijiba moo dhugaa. Ishi nagaafachuu kaa taasgaboonee wal gaafa. Eega Muhammad hin jiraan hin jiru jettee kijiba. Google keessa akkasii gadi Googlein gartee beeku waan addunyaa kiristaanii addunyaatti sii guure nu miti ati miti Oromoo keessa kaa'e Yesuus san Yesuus keeti moo Yesuus keetii miti. Ishi sitti akkuma Muhammad yoo Google keessa galan suuraan isaa hin baane deebisa wajjinas si deebisa yeroo moo Jesus jettee Google irra galtu wanta inni si fiduufis siifan deebisa yoo si ta'e hin fudhatta yoo si hin taane hin niistaa jechuudha. Si fiduun jennee barna walii galee bar hin fidu Muhammad hin fidu jette hin fidu walii galee hin fidu fudhadhe hin fidu. Ishi. Yesuus Kiristoos suuraa isaa gosaan siiga guura moo siiga dinguru Googlein. Hin gixxin godhee guura. Goobas san Yesuus keetii moo Yesuus keetii miti. Yesuus miti fakkeenya isaati. Goobas kijiba fakkeenya jechuun maal jechuusa? Yesuus moo Yesuus miti. Yesuus miti Yesuus namni viidiyoo Okay kanaafuu kijibaami Googlein kijibeemi. In kijibee fakkeenya agarsiisaa jira malee. Okay allaqe bira kuti bakka bira kuti maal kana waan bira waan bira. Qoyka dhaloota kanaaf kan hin galle dubbachuu nan danda'a. Maaliif anaaf ati bar ani uummataan bar anaaf ati walitti taasisaa jira furadhe. Muhammad hin jiru Yesuus agguuga guure Yesuus kijiba Googlein kijibde faranjii keessatti guure kijibe. Dalatu ustaaz akkana goonu. Waa'ee fayyina irratti haasa'u ammaan tan niga waa'ee suuraa akkas akkan jirre